المنا ماتي سيف سامع خرب صداته المنقل بيقي محمد بل استيل المنا ماتي قولي أرتنيني أرسن ديبتي أتديفا مغافتي إني ديفا مسان سجلنا نبيخ أكنا مدري سرد ديمتو ديرين تي يبوتون إسنين رد ديمتي سينقول ينتني خلاص ربينك ينا سامع خلاص أنا قلت أنه ربي بس المنا ماتو إسنيس إيجابية سبخية أونكية ناسا مع بلس يبلين كير مش كميان أركن التب بروهارت وانسي إيجالتين إيجال وان مالي إيجال لي إما كيا هو جيراد أبا من خيات هو جيراد جرين هاي هذا الدنيا رجيرادو هم بيخو جيا هنگان جيرادو أر جيراد برو جيراد وان ترى تافو ديفمنا غدا نمو hanga jiraatu hinde hangara bisiraachisu akkata idana tibuntu himbeetu akkata tabuwa idana himbeetu sandugaada tanamunda ani formaate raayil ilmo baasaji'e ittiyaanne irugaa feete wanni tun akkataatatti nanee bichaala jabaaftee dhugaan mu jira namna kay dureenu nama dhugaa itti mufadu nama itti kijibu fadan farada namni ani mo farada himutu injiru ittiyaanne nuti ana zakko geeletiya abdiin warri gaafas yeroo sangareen hojii jirtu san wallahi dhugaa feete ilmo formaate raabaa fnenne itti waliin taane nutin zakko ilmo sajjanta sun ilmo sanfoosaati miti dhiiga saati itti waliin taane nutin waan tana beeki daddarbaa namni tokko kagaraa qabu beeki daddarbaa sin danda'u daddarbuma nuti daddarbinee fi daddarbaa gamana fufu goone tumichuma nuti humne raay irraa baate malee waan itti yaadnee dhoyne ilmo raabaa fnenni waan yaadanii leeytanii waan kan argite miidhaa kana irratti raawwannaa walii raabaa jettanii gare yookaan gurubbii keessa wajjin mari'attee waan kana goote hin qabdamoo saahin qabnu kana bar kan wajjin jiru obboleessisaati hamaa koo hamataa kootii jedha hammaataniis obboleeyyan jarri kun tokkoon fi obboleeyyan ta'uu gabeete maatu obboleeyyan jidduu maatu maasii anseeni aaraan nageesse kana hunda baran aaraan nageesse aara isaanii si aarse mooti eenyu si aarse aarumaan sitti aara irraa hin bahee ani garee tanaa seenee eegas booda summii tahee'u yookas barbaaddi malee an dhimmitiin achi keessaa qabu hin jirtu hijaan itti qaba isaan dureenitti akkaminnaa fi caalaa walitti araarsin ijeeti dureeniif itti aare malee anjuwaatees nagee walii qabna formaatees kabajee walii qabna kaalatti kabajaan gidduu ani caalaa wajjin maaliif jarri kun walitti araarsinee saayiba caalaati jechuufi isaan irratti iyyeeffadde malee dhimmaan isaanitti qabatan jechuudha dhimmaan hodhabduubiri dhimmaan juwaatee miidha Formaate miidha jee irra karoorfadhee hin qabu gaafni nan juwaan ati daddee mana khiyyaan taa'e hoo laala dhisanii fi gumaa khiyya jeeti gumaa ilmoo namaa doosoon kafalini gumaa khiyyatteef dattaysa gaafas baran dila kana hunda aaraaniin godhe akkaan itti godhe of hin beeku mee dhugaana gaafatan obboleeyyan kiyya antanirraa waa hundarraa waan dabre haasaa'urraa ani hun fardiin dhiifa manaa godhu dhiifa masiin goonu jettanii Rabbi jira waan rabbii tokkichi nan goone ilmi namaa nan godhu waan rabbi naa qoodee siin dhabu mumma fardiin dhiifa manaa godha kamiyaa waan tana deebitii arrakkanetti borumtii karaansii karuma kaanii hin jiinaa hin deebuu itti irraa toobbachutti hin jiraa badii tiyyataniin amma dura dalagee hundarraa'u rabbiin beeka isii faraarama ilmi namaa tokkoffaansaa yeroo dhibbarra hoggaa dhibbata karraa inni jira بدي سامي كأني ما عم بليس جنان ما هو هنك مال الدنيا ترى وانا دبي لاقو بجان قد الناس نميت لا هيك دبي بليس الناس فيك خلاص يسلم نامي بليس جنان كا بجان وان سامي جرب شرطي سيجونا خلاص دبان بليس أو في سبيك أسبوعي أروان كنا نبليس نما كنتي كلا تنين بليس ديفا من أقول أنا مثلا قافنا قروتي namni akkatti yaada kunis nama ima dhiifa boodhanii fi namuma amma akkam fakkaate kiimi ani akka mataa kiyyaatti meetii irraa iyyuu eegala yaada caalaa kaase asirratti beekadhu yaada bareedaadha immoo osoo saayibummaa fi caala walitti qabnu dhugaa iddootti bananaafsi waliin beeknu turre beekadhu wal beeknu kunoo caalaallee jira afachuu kasii haasawa caala maali social media irratti nama argaa meeqatu banu saayibaa tajettu qabatteti ana qabuu dandeette jechuudha. Taqabde immoo ana akka dawwaa argitee waan akka dawwaa kunoo ishee jirti waan akkasitti gootee hanga fidde erga fidde immoo waan dalagisan ani wal irraa beeku qabu kunoo isheen ni bira jirti.
Fakkeenya fuudhee walii caalaa bira geessu waan jedhamee jira geessu akkasii as yoo argu waan ofii kiyyaa itti yaadee argitee geessi fi waan ofii dalaguu miti jedhamu. Kanaafuu anis akka mataa biyyaatti dhiifame isin gaafadha. Tana garuu an beekeen seenne ammas daanan boruus. Sababni anummaanuu bakka kana seeneef sababa caalatu jechuudha. Maali? Saahiba ka jedhamu. Ergammoo erga bayyanadhee argitee isii waa hunda keessatti himtee jettee immoo caalaa bultii isaa keessatti deebisuu qabaa. Ta jettu keessa seeni jechuunis. Maaliif inni kun saahiba kiyyaa isii kanallee kaameraa keessatti ta'ee fi kaameraan alattis ta'ee haasofsiisee dhugaa jirtu waa irraa bare kallattii isiin irratti deemaa jirtu kallattii dhugaatii waan silaa jedhamuu qabu ta jedhamu. Isinis amanuu qabdan amanee jechuun amanamaan rabbuma jara walitti araarsaa yookaan immoo jara kana jidduu waan jiru kana rakkoo jirtu kana xumuruu qabata jettu fudhee haga irraas eege jechuudha. Kanaaf jecha amma caala marraa yoo eegale caala. Ambali waa takka haasoo hin qabuuf tadhee bara naasoo. Anan mana qaba. Caala marraa yoo eegale namni kun erga rabbii jedhee balleessa jedhu. Erga balleessaa ofii beekte haadha mana keetiiti jaartii ilmaa keetiiti. Atis rabbiin naga qabdanii rabbii jekafreen nan godina. Atis dhiifama godhii fi tajettu qabaadha. Eeggataan hangaan isinii kaa'esaniin yoonii fi san xumurattan. San booda shartii haayyannee shartii saniin gatteenyee haasoinaan isin jee amma maftaan haasoo gatteenyee gartee marii haasuudha. Waan wantoota namoota isin jee yoo guutan qofa. Ulaagaaleen sun guutamuu qaba. Ulaagaaleen sun guutamuu baannaan waa takka haasoo wajjin qaba. Kana basii kana irratti Basii ta'ee. ni bartana godhuun biyya furmaatees ili duwaadees ilmaan oromootis tarabbii kiyyaanaa fi rabbii kiyya. Ilaa rabbiin kiyya naaf saama'a rabbiin ilma namaatii miti. Rabbiin ilma namaa meeqaatu waa meeqaan tam namaa saama. Yaa rabbii kiyyaa balleeysee arra. Naarra kutii badii diya takkitti arraa eeggannaan rabbiin siif irra kuta rabbii kee ciccinnaan rabbii kee kadhannaan ilmi namaatiin siif saama ka rabbi sodaatu ilmi kun beekii Muhammad balleeystee ilmi namaa tokko walii aartanii ni aara san deebitee ati dhiifama gaafattee inni dhiifama san sidinnaan ni beeka akka namuu diliin isarra deemtu diliin tiyya guutuun isinirra deemti siingoon yattanii kanas rabbiin kiyya naa saamee kan oolchee bulchee eenyu rabbi. Bes ilmi namaa ta'u isinis dhiiga kiyya saba kiyya ta'uun kiyya. Naasaama'a balleessee obboleeyyan kiyya. Mushkimiyaan arrakkan jettee boroo haaretti waan si eegaltiin hin eegalu waan. Maaliif hin eegalle? Ilmaan kiyyaa hojii jiraadde. Abbaan mana kiyyaati hojii jiraadde. Jireenya hanga addunyaarra jiraaddu hin beeku guyyaa hangaan jiraaddu. Arra jiraadde boru jiraadde. Waan tana taateefuu dhiifama naa godha. Namuu hanga jiraatu hin beeku hanga rabbi si jiraachisu akkaataa edanatti bultuu hin beektu tana hundaafuu an kalaqe warri siisaa waanuu biyaan nuti jibtii gattanis waan hin godhuu danda'u hin qabu furmaatas dhaqee miilarratti hin jiga mataan dhungaddaa akka isin feetutti hin dhungaddaa dhiifama naa godhi jeetiin irra jiga bes isaan miskiina gara laafanii ni godhan ni hin beekatan ni beekan obboleettiin isaatiillee dilasii miti ni godhan maali beektaa namni maaliif sii godha ilmi namaa kun namni arra naasaama huntu waa hedduu na barsiifti meeq miyaan haa bayyanattuuhi jeen namni sifattanuudhaaf carraa sii kanna ani carraa hin qabu ilmaan oromootirraa anis bar oromoodha dirqama badii balleeyseefan oromummaan irraa hin massa'amtu badii balleeyseef amma sirrafsi maasii fakkaata kiimi namni kun waa lamaaf namatti aaraa beekatu takkaa jaalala takkaa immoo karaa ati jibbaatu kajibbaa qabu karaa san akka deemtu yoo barbaade jechuudha karaa sanarraa hin deebine warri barbaadanii argiteemi waan tokko tokko illee yookaan jiraachuu qabu namni dhugaaf deemu immoo yoo argiteemi balleessee waan kana kalaas balleessee jira jettee erga of duuba deebiteen booda immoo kalaas rabbii jedhaati dhiifama fakkeenyaaf warroota maqaa dhooftan akka furmaatee fi akkas jawaadee fa'a itti balleessee jira rabbii jedhaati dhiifama naa godhaa jedhaa jirti. Waan deebisan kan inshallah jarara lee eeganna jechuu barbaadeeti maali nama ta'ee jarana kan doomu jiru si dhalaadhii si abbaan fedheen doomu. Koomantii jalatti koottaa sodaa takka dhaba akkuma na arrabsuudha. Mi'aa nuti siinsaa maanuu siisaa ma'uu hin dandeenyu. Bakka too shakkiin jirtullee ati bakka kana shakkii qabdaa yaada koomantii jalatti akka barreessitaniif. Waniifin jecha kana ja'uuf warri siinsaa maanuu mi'aa ati siinsaa maanuu warri hajjatan taate as jalatti. Komantii naa kaya komantii keessan laaladdeetiin
deebisaa isinii kan naguus naasaamatanii naasaamaa udhabdanii amma warri naasaamatanii akkumaan isin jessan godhaa warri siif saamaanaa kalaas kimiyaa ganaan eegatu deebitu arra namni ilma namaatii miidhabbiinuu carrasii kannaa carrasii kanneeti badii meeqaantam kadalagu turte badii tana irraa tobbannaan si saama akkaataa ati ganaa waan tanatti deebine irraa tobbattute dhiifama si irraa ta'a ilmi namaa maaliif naa godhuu daddabi'an dhiifama rabbiinu namaa faraaramaa ni beekan na azabuuf malee maal biin beekanaaf godhan haa if bartuuyi bara amma onni isin jechuu jiru akka ilmoo namaatti yaada isinii kanneen waan silaan irraa eeggamu anillee nagee naa kanna naaf ijoollee xiyyallee nan jeeqina isinis mana ni qabdi mana isitti haa deebite deemtee isin ulaagaaleen amma isinii kaaye kana haa guuttattuu waan jiru yaada qabaam isinii ani mana qabu mana gadhiisee deebuu deemaa caalaa Bariyaada kan darbi. Kana bira deebiinsaa ka goyyaan siin deeba. Kana bar diddaan qabdu ba. Ani woo Ulaagaaleen atarfa keetti sun waan masilaa jedhamu mabulle waan masilaa jiru nin fudhaa ulaagaalee sargite nin guutaa ta'e jettu akkasii akkasii miti kiyya. Yaa maamma caalaa waan gadi itti malee. Ani waan ati irraa qabatte kana sa'aa inni barbaadutti ani godhuudhaaf jaa'isa. Yoo qixaaxami jettanis qixaaxamuuf ani jaa'isa. Ilmaan Oromoo duratti furmaatanii san akkana siinsaa mawuusiin qixaaxuu fadhaa jedhanii isin fiduwaatiin si qixaaxuu feena jennan qixaaxa isaan irra kaayanii furachuudhaaf qophiidha. Ilmaan Oromootis dirqama isaan irra kaayanii akkaataa natti amanan. Si qixaaxamu qabdaa kimiyaa dila kana hojjette eedu baada wanni hojjette waan rabbiin hin feene siinsaa maanuu dirqama qixaaxamu qabdennaan ani qixaaxa kiyya furachuudhaaf jaa'isa.